Hello guddaa jaalalli siif maalidha? Isa jaalatamu DVdha. Wani ilaalaniifuma DSTVdha. Isa jaalatuufuma HIVdha. Waxiin mana sargii maaliif akka waxii mana warra du'aatti mi'oofne? Namicha du'e sanarra warra birrii liqeeffateetu waxii sana hojjete kanaaf. Hello guddaa jaalalli siif maalidha? Isa jaalatamu DVdha. Wani ilaalaniifuma DSTVdha. Isa jaalatuufuma HIVdha. Hello jaalako. Ooyyeeko. Walaloo tokko sii jedhu. Tole. Bifaan ni bareedaa gurbaa abbaa abduu. Garummaa maal godhaa maallaqa hin qabdu. Kan koommoo dhaggeeffadhu. Maallaqni maal godhaa waan naan fikiriidha. Abbaa manaan kan kee daanyaa eddiriidha. Si lagi taafoo siin gashti. Asiin gadi buusee akkasa. Si? Si bira hello. Esa nama dongun. Hello. Doganai. Esa nama. Taafoo dama. Hello taafoo nama ini. Iddo naannoo kam zero mee qarqun. Duwwaa torba. Maanti. Koi hello. Koi mesin bilbila. Duwwaa torba ta'e. Bartoota amma immoo barataa Cuuchaan yeroo inni itti Ingiliffaan of ibsu dhaggeeffanna. My favorite food is cereal. Where I wanted to be a pilot and a football. Teacher, ¿cuánto le regalé vas a este? Want to nistu? Continue. Thank you for giving me your attention and the golden opportunity. Maaliga? Waa yaadadheetiin bar. Waan akkam gaa? Nin bareeda jettee. Intala. Loohoo jennaan gaa bar laazima tanaan jee diimtuu kamiila gogorrii. Tole badaboo. Fuulli kun bissii bilchaatte fakkaata. Rifeensi kunnoo mudhiirraan dhangala'a. Akkanatti hangaatiin jee an bareedina akkasiitiin si arkee miti. Jinnii ta'itta? Jinnii maal isaa nuural eeynii baanan isaa yoo taate malee eta jannata keeysaa. Eeysuma jirti gaadhiiroo tanummaan dilana faaruu qarxam gootu tun. Anaa biyyan beekuu beeyte. Intalaatan bira kutanii miti ji. Sossodaachaatumaan dubbisee bar. Suma dubbifteefi. Hoottu jetteet ol naneexe siiniin juusa. Mana. Man laal akkanatti wal keessa kophee baafadhu jette dura hoggaan ol seenu. Mana duraa kanatti. Baafadheetiin jala ol seenee bar. Manatti aanu seentan gaa. Hoota baafadhuu jette ammaas. Odeeffannoo biraas qabna. Hayyee maalinni aannan itittuun jaallattae. Namni aannan jibbu gaatarii abaarsa yoo qabaate Oromoo teenaan aannan jibbuun jiru. Warra kiyyaaf loowwan tiksaan guddatte nan dhugaatuman guddatte maal dhageesse waan garuu ati isuma ayyoon keessii kennitu qofaa sin ga'een gara seentee osoo ati qodaa gola keessaa caccabsaa jirtu aannan sitti namni bisse'anii hadurre'anii guddattuun gola keessa fiigdeen maayinneen mee hunda isaa isanuu godhine daawwattoota keenya. Ati tokkichumaan
akkasitti hojii kanatti seente amma kana waa'ee nama tokko qorachuun namatti bishaan kana garmaleen daaka waan ta'eef dadhabee gala enerjii kiyya fixe beelee gala gaafan galu kan ganna qabu waannan jalqaba sanatti kennan osoo hin ta'in san ofii kootiif fudhadhee gunnatti tola yoo isaan fuulduraan taphatu ta'e karaa goolaa seeneetan qabee qullaattan bisee baay'achuu gaaf tokko isaan akkumatti dhageessetti fuulduraa buna dhuguu hundeessaan illee mana ture isaan haasaa qabatanii karaa duubaa seenechuu karaa goolaa seeneetan gaafan qabee ol qaqqabadhu ዳቦ ስለላከን maal rakkoo jira moo dhiisa naaf isatu beeka bas walqixxeetti nu kutereeme Hello. Eessa jirta? Sirna awwaalchaarran jira. Eenyutu du'e? Jaalalan siif qabu. Harmee addunyaa kanarraa bineensa caalu maaloodha? Ilma namaati. Maaliif? Bineensi bineensa nyaatu. Ilmi namaa haadha isaatiifuu garaan laafu. Waxiin mana sargii maaliif akka waxii mana warra du'aatti mi'oofne? Namicha du'e sanarraa warra birrii liqeeffateetu waxii sana hojjete kanaaf. Salam. Deebi kennii waan si himu akkan kunnee garaan yemmu. Anti lenee kaalesima simeetallee ayitoorima. Anti lenee boona kaalesima simeetallee ayitoorima. Badee mucaa nama iyyuu rafaa. Siisucha. Gurbaa. Kai. Marii xiqqoo ishee rafaati. Xiqqoo ishee raftaa? Haa ijoollee si'ana. Numee bara keenyatti ganama biriidhaan ka'ee tuumaatiin korribaan ka'in ciree hojjedhee gaara bu'ee dachaa ba'ee halkan 40 guyyaa 40 deemee mana barumsaa ga'a. Isayyuu guyyaama tokko hafee hin beeku. Ituu barsiisaan daree hin gahin durseen daree ga'an ture. Shumburaadhaan loolan ture laa guyyaa guutuu. Gaafa hin qo'adhullee halkaniin jiyaanan qo'adhan ture akka ammaa kana ibsaan hin jiru ture. Kana keessaa immoo barumsa kootti tokkoffaa qaxalee ana caaluun ture. Erga akkas ta'e maaliif guddattee mileenarii hin taane? Miilla kee haa cabsu. Ka'imma